تفو في يا دك أبدا موكم يوانا ناس أطول دك يفتجرتا إيه دقيقة جراسي تفو في يا دقيقة لا I am Oromo Forest tap gora guys bayajir Robel dubbat dom Robel isin di sanjuru TikTok di siyasa jira mokkam nama no lumu galjaga dum was Robel dubbat dume السلام عليكم wa alaikum assalam أكم مانجستي jirra alhamdulillah kami دقا جرات amin walumanu يا دقا ببريدا ممي أوغانا كاوتارا بيتا aye Asaka kekeesta wanirra nagama ciise waraanni adda bilisummaa Oromoodha kan muka jiruuf gaafin Oromoo deebi'uuf malee qawwee hawwii lolaa hawwii nama geessu aduu qabaatati miti saniifuu ummanni mootummaarra jiru gaafii Oromoodha deebisee jennaan jarri gaafii tokko malee ufuufuu ni galaa jette sirriidha. Kanifu ilaalchi akkanaadha oduu harka ummata biyya bulchaa jiru kan harka gahe sila gaariidha. Ammas ni lamaffaadha. Sababa jarri Amaaraa wakabaa waa girgirrii uumutti jiru kana jidduutti namni qalbii qabu yeroo kana girgirrii lalee baay'imachaa jettee akka jarri mammaakii jettee jette san yeroo kana namni qabni waa saammata jechaadha. Eegalee akkas saniifu ummanni Tigraay araaramuudhaaf nuyi akka hawaasa Oromootti das nuun jaa hin gammannaa ilmaan Tigraay dhumuu hin barbaannu haati Tigraay bo'uu hin barbaannu akkuma isaan irra dhaabbate nu irraa dhaabbatuu ni barbaanna. Ummanni Tigraay ammoo gaafin Oromoo deebi'uudhaaf dura hin dhaabbata hin jiru halkanii guyyaa itti amana dhibbatti namni nu dura dhaabbatu siin beenna kan dura dhaabbatu garuu namni dura dhaabbatu saniif akka girgirri lalee baay'imachaa jenne sani amma girgirriitti waan jiruuf yaa kana of dabbaruu dandeehamaa jechaadha. Namni qalbii qabu hoo jiraate asumarraan ergaan dabarsa mootummaadhaa fi mootummaa biyya bulchuu kanaa fi qalbii yoo qabaatte yoo biyya bulchuu barbaadde gaafii Oromoodhaa Oromoo deebisi hawaasa Oromoodhaa waraana Oromoodhaa kan muka jiru kunuu isaan galcha waa takka waan biraan barbaachisu. Dabuu Afrikaa deemuun barbaachisu, Keeniyaa deemanii araaraan barbaachisu, haadha siinqatii fi abbaa gadaan barbaachisu kunuu araara. Oromoo araarsuun deebima isaa deebisuudha. Kanuma gaafii tokko malee jechuudha. Kanaafuu wanni kun waan gaariidha. Ani geessifadde kanuma kanumaaf hin seene galatooma. Taaptaabii guys taaptaab godha rooba galatoomii itti fufimee. Oromoon Finfinnee ka jedhu kun footoo waaqoo guutuu ka ofirraa qabdu. Taaptaabii guys taaptaabii godhaa hunda keessanuu nama yaada qabullee ni galchaa warra ammoo yaada qabnes warra as keessa seenee akka yaada isaa bilisaan ergatu itti fufa. Oromoo Finfinnee dubbadhume. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keetii fayyaa Ahmad. Nagaa alhamdulillah. Ayyee galatoomii naafin nuti naa galchuu keetiif galatoomii. Ani wantoota dubbatti keessa wanni natti tole maalii waraana kaawwachuun bareeda. Haa ta'u ammoo waraanni ammallee Tigraay irraa dhaabate malee akkuma waliin baheen Oromoo keessatti waraanni deemsifamaa jira. Kanaafuu akkuma jara ta'u wajjin nagaa uume jara kenna kana wajjin illee nagaa uume qaba yaada jedhamu qaba. Kana biratti jarri kullachiin iyyuu warra Tigraayis ta'ee warra nafxanyotaa lamaan isaaniif iyyuu fedhiin isaanii Oromiyaa irraa fedhii qaban. Kun inni biraa dhugachuun qabu yaada jedhuun qabaani. Homa fedhe iyyuu haa ta'u nullee haa jaalatanii nullee haa jibbanii kana durallee isaan arginee jirra warra kaan duraanuu beeknaa ammallee waan isaan keessa jiran waan waliin beekna jechuudha. Kanaaf martinuu intarastii Oromiyaa irraa qaba. Kana dagachuun qabnu
yaada jedhuun qabaani waraan dhaabachuun sirrii kan nu gammachiisa. Haa ta'u ammoo jarri kun lamaan iyyuu fedhii qabanii gara kibbaa kanarraa fedhii qaban waan ta'eef jecha kana dagachuun qabnu ammas taanaaniin ija takkaan rafaa ija takkaan gara lamaan iyyuu ofirraa eeguun barbaachisaadha. Maaliif jennaani jarri kunniin illee nama turraa dhumee hooggantoota isaanii warra turaa wajjin jiran turraa dhumee ammas taanaaniin ilkaaniin kolfanii fuulaa ifan malee garaan dhukkubbii guddaa qaba jechuudha. Kanaaf gara biraatiin karaa halootti bahan barbaadachuun isaanii waan hin oolle. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Kana dagachuun qabu naatas ta'ee boru jechuudha. Kana waan ta'eef jecha akkuma reeffite jarri kun qabeenya hedduu qabanii jiranii waa baay'ee ta'e jechuudha waggaa 2-3 kana keessa. So akkuma ta'eyyuu haa ta'u akkuma Tigree akkuma beeknu amaleessi wayita namni duraatu ilaafatan hin tattida. Maaliif waan fuuldura laafte jechuudha. Fuulduratti akkam goonee maaliin akkamiin kararratti deemina waan jiru kana yaadanii ammas waan san yaadan jireetu maal yaada. Gara biraatti yoo kun hundinuyyuu ta'uu fi baate kaleessa mana wayititti marii wayitiin dhaga'e warri kaabaa kun warra kaabaa sameenaawiyaan jedhanii fe'amanii martinuyyuu habashaadha. So gama tokko maalidha ufiyyuu deebi'anii warra sameenii kun walii galanii gara saawuzii kana qonnoo gochuu kontirool gochuudhaaf waan isaan yaadan hin beeku. Kanaaf akka walii galaatti wanni nan jechuu barbaade nuti ammas wanni nuyi hin jiru waraan dhaabachuun bareeda. Haa ta'u ammoo tuyyuu ammas uf eegaa uf yaadataa deemuun barbaachisaadha. Yaada jedhuun qabaa haa garuun jechuu barbaada. Galatoome. Okay, maame itti fufi maame Hussein. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Minuuti godhadhu najaati abdi minuuti irra godhadhu yoo dalaga irra jiraata. Namoonni kun minuuti qabadha. Nagaa. Namni minuuti qabadha namoonni kun wani. Galatoominaaf yaada bareedaa qaaftee yaada barbaachisaa kan diizaayinni isaa yeroo isaa eeggatee sagantaan jechuudha. Yaada bareedaa isaa qaaftee yaadni nani qabu roobaa jiilleetiin na jalaa fixee anillee sanuma deeggara. Yeroo kanatti wanni nu barbaachisuu fi wanni Oromoo barbaachisu wanni nama aangoo irra jiru barbaachisu waanuma atuu dubbattee fitte tana nagayni eenyuufuu barbaachisaadha. Karaa kanaan osoo abbaa gadaatii fi haadha siikee ta'uu hin tahin gaafiin Oromoo deebite taanaan akkuma tuubaantu fiiganii galan marroon fiigee gala. Kana gochuudhaaf isaan itti qaceellotti qabsaa'uudha qabanii yaanni biraa kanneen an qabu tan waa'ee geemiidhaa sun sheekootumaaf dibna yaanni kee bareedaadha itti jabaadhuu ta'ettuun qaba. Eega tiktook dhufterraa sumaan hordofu jira feesbuuk irraa waliin kaanee waliin deemaa jirra. Arra yaanni kun hedduu takka na gammachiise das na jee galatoomi itti fufiin siin jee jabaadhu baleessaqii. Galatoome habibi. Kanumaan qabu. Okay. Leenco dhageetta. Najaati dubbadhu. Najaati dubbadha abbaan dhageetta. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa. Nagaa. Duraan dursi Ahmed jechuudha. Hedduu si kabajaa, hedduu si dinqisiifadhaa jechuu barbaada. Galatoom. Taaksee yaada ati kaaste irratti waa'ee geemii irratti jechuudha. Kitaaba baay'ee of keessaa qaba geemiin kun jechuudha.
Khilaafa baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef ani san irratti homaa jechuun barbaadu sheekotuma abdiisin akkuma jedhame kan itti aanu immoo waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kan ati kaastee jechuudha. Sirriidha namni kamuyyuu jireenya qananii jibbee bosona hin galu. Kanaafuyyuu dargaggoonni Leenco minuutii irra godhadhu siin jennaan hin dhageettu bare hin dhageettu eree si baase. dargaggoota baay'eetu achi jira barumsa ofii dhiistee jireenya ofii dhiisanii dargaggoota baay'eetu waraana keessa jira. Kanaafuu isin immoo warri akkatti jechuun beekamtii qabdan guddaan rabbi garuu warri aktivistii jedhamtan jechuudha. Gara mootummaan gara nagaatti akka dhufu labsii gochuu qabdanii yeroo hundaanuu amma ijoollee tokko arguu nuti mootummaa wajji araaraman buusnu diina keenya maaloo keenya jedhanii kanaafuu poolitikaan akkanuma poolitikaan dartiidha waan ta'eef haga uummata Tigree caalaa uummanni Oromoo hin miidhamne kanaafuu poolitikaan darti waan ta'eef ilmi namaa dhumachuu hin qabu. Warri mootummaa morman jechuudha mootummaa jibbitanii siyaasadha siyaasaan akkana waan ta'eef marrolleen ajjeesu fidhate mootummalleen ni ajjeesa lachuu garuu wal ajjeesanii ilma namaati lachuu kana abbaa haqa rabbitu beeka kanaafuu ebaluu wajjin araaramnu diina keenya jettanii akkas jechuu osoo hin taane mootummaan dirqiidhaan kara nagaatti akka dhufu uummanni Oromoo hara baafachuu qaba dargaggoon bosona galee jijjiiramuu qaba dargaggoon jechuudha. Waraanni lubbuu namaa baasa mallaqa qisaasessa jechuudha. Akkuma ati jette immoo waraanni sun gaafin deebinaaniif wanti bosona taa'us hin jiru dhugaa keeti waan kanarratti sirriitti dalagaa siin jedha Ahmed Culullee Facebook irraa ka'ee hedduu si hordofa Facebook liibii galuu dhiistee liibiin kee hedduu suusii nuti ta'aa ture. Facebook galuu dhiistee jirta YouTube illee si hordofa ture. Kanaaf malachuu dhiistee gara TikTok dhufte hundaafuu khayriidha rakkoo hin qabu jabaadhu itti fufi yaadni kee yaada madaalawaa yaada bilchaataa innaa warra siyaasa hin beekne immoo siyaasa jibbiinsaa ofuus baay'ee jira waan ta'eef kanneenis akka nu gorsitu akka dhaamsa obbolummaatti sin jedha jabaadhu inshallah dadhabbii kee immoo rabbiin galmaan haa ga'u. Ummata Oromoo rabbi bilisa haa baasu jenna nagaa irratti mootummaan gara nagaa akka dhufu nagaa wajji dhaabbachuu qabdanii gara nagaatti dirqiidhaan akka dhufu gochuu qabdanii jechuudha galatooma isinitti baay'ise. Fayyaa ta'e najaat galatoom. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Akkam nagaa fayyada. Nagaa alhamdulillah. Maya nubra illee azana jiraanne baha yeroo biraan deebee yaada xiyyaa kanadha. Duraan dursee Ahmed Culullee Baalee galatoomin silja jiraadhu. Haga jiraatte caalaa jiraadhu inshallah. Amiin. Qabduun adeereessu. Amiin. Wallahi ani arraamti kanin sifee ku Facebook ani ture. Ilaa haga arraasumaan hordofa. Iree fuuldura seentii irraa eegaleetiin seene numaan jira sumaan caqasu jira illaa eegalli teetirraa illee salaamtaan iyyatiin agarreensaa salaamtaallee siin jeetiin ture. Maashaallah jabaa. Malee dubbiseen danda'u maqaa keetuu maqaan keenu. Gisee takkatti kuftaawii taafaan arabaa wal keessa guuta gaaf takka. Ina garuu weeyita rakkoon dubbisuu hin danda'u Arabiif. Maryam ada maqaa Maryam Yusuf jaa. Okay, Maryam. Galatoomi rabbuun isna dheereessu jira daaga jiraatan caalaa yaanni xeelli barraa dhibbatti wallahi nin deeggaran haftee jira yaada gaarii irra jirta haaluma kanaan akka kanatti kara hundaanuu kara nagayaatiinis kara hundaanuu kanatti Oromoof qabsooyta kanatti rabbiin walumaanuun waa agarsiisu bilisummaa. Amiin. جراد عرب ونسنا عليه رسول قصي براتي إن شاء الله وديبيه يا دقي وانين قبول سد إن شاء الله. غلطوني مريم. جراد إن شاء الله إن شاء الله. جراد. أوكي. عثمان اتفوق عثمان سلطان. عثمان ده قام ترى سيكنير.
Gatoo. Taaptaap godhaa sagaleen isaa qaqqabaa jira. Taaptaap godhaa gaayis. Taaptaapiin irraanfatina. Waa amaaf galatu amma dhimmi uummata kanaa ka eegalteena fuullee Osman sagaleen kee dhaga'amu. Neetworkii keessa dhuunfatti. Osman dhaga'amaa hin jiru. Neetworkiin kee hin dhaga'amu laalimee sirreessi nama sirra dawwale. Wanni ati haasoftu hin dhaga'amu. Namni biraa dubbadhaame faggoo fiigoo Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan? Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomii Ahmad Nafeeru keetiifi duraan dursee yaada lama qabdaa yaadni lamaan suni waa'ee geemiin haraama moo halaalaa irraa fi sanarraa dubbachuu barbaada. Waa'ee geemii mooyyuu ani waa lama bichaadha. Waa'ee haraamatii fi halaaltii miti. Geemini kuni sa'aatiin Oromoon itti geemii taphattu miti. Haraamummaa malettuu asitti uummata Oromoo burjaajaa jira. Waan takka dhageeffatu taa'ee taaptaabii godhaa oolaa taa'ee tumaan achi garagari ati eessa ati gabaabduu ati dheertu waliin jedhaa jira. Akaraatti taa jiruutu nu balleessaa jira. Kun eenyu nu hin beeka, eenyu nun haalu warra bu'aa keessa argatu malee kana eenyu nun haalu. Hawaasni keenya biyya keessa dhumaa jira. Naftanyaa nu fixa jirti. Naftanyaa sana hojii taphatanii sun completely is a damage godhee jira uummata Oromoo achumatti bira tara. Haganuma bira tara. Waa'ee halaalummaa haraawanni sana sheekotaa dhiisaa gara yaada waraanaa adda bilisummaa Oromootii fi gaafii mootummaa jettee laal wanti tokko wayita waan nu hubannu waraana bilisummaa Oromoo gaafii gaafate qaba. Gaafiin suni yoo deeffatee argatee ni gala sirriidha. Garuu gaafii tan eentu deebisaadha. Laal mormattu nu citee warra mormi nu cite kana gaafateetiniin sirna san tunukute sirna san gaafatee sirni sun si deebisa moo eenyutu si deebisee si galcha. Tuni gaafii uummata Oromootiif dhiisa. Inni biraa mootummaan haa deebisuu hin galaa marroolleen fiigee galaa marrooni dura uummata Oromootiif bahee ni gala. Garuu marroon kaayyoo fi waan dhabe qabaasaniif gala. San argatee san qabatee ittiin gala. Namni gartee itti fiigee itti galu tokko jiru waan san qabatee galaan. Isatu galaan malee wanti namni tokko itti kennee waan san fudhatee fiigee galuun san yoo taate namni gale hedduutu jira. Waan agartee waan barbaadu sani yoo taate fudhatee hedduu galee kun mootummaa keessa jira. Kanaafi akkasitti haa hubannu namoonni waan dubbatan keessatti waan jedhanii karaa nagaatiin namni Oromoon takkuu nagaa hin jibbine. Oromoon nagaa barbaada. Oromoon jiraachuu barbaada. Garuu sirnatu dhoorkate jedhana. Sirnatu nu fixaa jira. Sirna nu ajjeesaa jira. Nutti qophaa'aa jiranii. Namni wayii kaaseera waa'ee TPLF fi waa'ee bilchiginnaa. Bilchiginnaani haala mijeeffachuutti jirti malee wanti Oromoo deebiif tokko jirtu kun martu kijiba qumaarii. Odoo deebiftee Jawaar Mohammadii irratti wayita inni kasi gaafasan warwaasan odoo namni dhumiinsi dhagaasan deebiftiif. Isaa iddoo kennitee fi isaa laattee fi isaa wajji deebifti. Isatu jijjiirama sana kanaan fidee qeerroo meeqa irratti dhumtee masaraa mootummaa seenan. Namni dhaaba sanii iddoo hin kenninii fi
waraana kanaa kenne jedhanii gowwaan galeettiniin gartee fiigettiniin Finfinneen afaan Oromoo taate Finfinneen Oromoo taate alaabaan Oromoo Finfinnee keessa dhaabattee kan lottisee galoo jiraate sun gowwaan ofumattaa himu sin jedhaa galatooma naaf fedhu keessanii. Ayyee galatoomi. Okay. Abbaan taraa itti fufi. Kamil Sheikh Adam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Taabtaabii sheerii godhaa ijoollee. Taabtaabii fi sheerii godha. Jirtu isiin jedha hunda keessaniyyuu baga jiraatte ahmishaa keenya wallahi hedduu si galateeffannaa hedduu si jaalannallee haga nama tokkootti haga namni nama jaalatu tokko si jaalanna. Akka ati ummata keenya kanaafillee quuqama guddaa qabdu wallahi hedduu arguu jirra yeroo agartee ummanni miidiyaa kanarra fiigee nafsee ofii qofa agartee garamiin beekamtii argannaa garamiin agartee xiqqoo agartee maal tattaana yeroo kanatti ummata keetiif akkanatti dhiphattee ummata keetiif wallahi bo'uun kun kee kun hedduu tokko galatoomi wallahi sin jaalanna jechuudha wallahi ishii habibee kiyya. Galatoomi. Kanaaf nu jiraadhuu siin jenna nama akkanaa qabaatu nuyyuu nama akkanaa qabaatanii nama ummata ofiitiif dhiibu qabaachuun kun agartee waan gaariidha alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kuni kana waa'een biyya keenyaa yoo dubbanne waa'een biyya keenyaa ani wallahi hedduu nama dhibaa hedduu agartee waan akka ajaa'ibaa kanatti si dhibuudha dhugaa dubbanne. Nuti amma dhugumatti bilisummaa san argannee akka namaatti bilisoomnee jiraanna wanti jedhu sammuu keenya keessatti gaafii nuti ta'ee jira warriin nu dura warriin abboota keenya akaakayyoota keenya akkuma beekamu hundi gabrummaa jala ture gabrummaan isaanirraa dabartee nutti illee tartee jirti amma deebii ilmaan teennatti illee taruuf hin deemti. Ani amma oswarra Jawhar qabate ummanni ni bilisoomnaa waan jedhu wayii laa ni bilisoomnan suni injiru waan akkasii jiranatti fakkaatu maaliif jennaan akka yaada kootitti akka agartee wallaalummaa kiyyaatti sabaa sablammiitu biyya kana keessa baay'ata sigalee sabaa sablammiin kun waliin galu osoo irraa fakkeenya barraa Jawhar qabatee ka jedhuu ka taate yookiin warri agartee arra bosona jiru kun osoo qabate biyyi teenya tun ragaa jettee akka agartee biyyi ambaa jiraattu kanatti tasgabbii inni jiraatti wanti jedhu namoonni beeka gaafidha jechuudha mataa namaa keessatti sigalee maaliif jennaani osoo irraa Oromoon fakkeenya osoo warri bosona jiru kun galee qabatee gaafsan Amaarri Oromoon nu miidhuu jira jedha Tigreen Oromoon nu miidhuu jira jedha ummanni immoo ummataaf faayidaadha sigalee maaliif jennaan ummanni numaan nu dhawuu jirani beektaa ummanni numaan nu dhawuu jirani nuti ofii ol fixu jirra mana tokko keessatti ofii ol fixu jirra sigalee kanaaf waliigaltee dhabuun keenya kun akka nama tokkootti hedduu nu gaddisiisa. Amma haga lamummaa qayyaranu takka nuti biyya keessa jiraannu keessatti fakkeenya bakka mataa kiyyaatitti dhugaa osii ani Suudi Arabiyaa jiraata. Wanni nu miidhaa jiru waliigaltee dhabuu biyya keenyaatiif fi agartee mangistii dhabuu keenya jechuudha. Wallahi akka nama tokkootti ka waraqaa hin qabne nama biyya kana keessatti waraqaa biyya biraatiin hin jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf ilaalamee warri biyya tana keessa jiru iqaamaa Sumaalee warra Sumaalee qabutu baay'ata. Osoo biyya qabnu garuu akkanatti biyya hunda keessatti gabrummaan jiraatuun akka sareetitti nu laaluun ummanni nu laaluun kuni kan godhe kana eenyuun beektu ummata keenya warra agartanii waa harkaa qabu jechuudha. Kanaaf rabbiin ofii hin danda'a waa hunda bilisummaa sanillee nuu fidee ka agartee nu uume suni furmaata keenyaa fi furmaata ummata keenya kana furmaata haa ka'u nuufillee furmaata haa ka'uun du'aa keenya. Du'aan immoo agartanii waa hundaa namarraa agartee hiitii addu'aa umuukul ibaada jedhanii furtuu waa hundaati ummata keenya kana rabbiin cannaqanii cinqii keessa ka jiru kan agartee cinqii kana keessa rabbiin waa baasu ummata keenya jajjabaadhaa miidiyaa bicharra fiidaniitiin agartanii waliin arrabsina yoo sheekni agartee xiqqoomonni jedhe sheekoti duuluun walitti duuluu kana dhiisati mee agartanii ka danda'e rabbiin kadhachaa ka danda'e agartanii gara biraatillee agartanii sagalee walii taasisaniin jira baarakallahu fiikum rabbi isinirraa jaalatu afishaa keenya immoo immoo hedduu si jaalannaa nu galatoomii nu jiraadhu hedduu si jaalannaa sin jedha wabillahi tawfiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Okay. Kamil itti fufi Kamil. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Isa duraati obboleessa kiyya Ahmad hedduu takka galatoomii sa'aatii kana keessatti Oromoon irra caalatti gara geemidha ka deemee jirudha. Haa ta'u geemiin kana keessatti bu'aan Oromoon argatu hin jira jennee yoo tilmaamne nuti amma haraamaa fi halaala ta'uu isaa wanti irraa beeknu hin jiru. Hayyoonni dura jiran ka islaamaa irraa dubbatuu danda'u. Gama bu'aa isaatiin ammoo ilmaan Oromoodha ka waraanni buqqise kana gargaaruudhaaf namni geemii taphatu jiraate yoo ta'e sun waan Oromoo ilaallatu ta'a nuti irraa dubbachuudhaan dandeenyu. Isa biraa isa waraana adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa jennu kanarratti mootummaan kun durumaayyuu sobee ilmaan Oromoo qaalii meeqaa nu harkaa dhabsiise ammas bifuma saniin gaafin Oromoo irra gariin amma torbee kana keessa gaafin Oromoo deebiti ka jedhee harkaan cabaca'uu jira. Gaafin Oromoo ganaadhaan deebine. Amma fakkeenyaaf inni Oromoo ta'ee ilmaan Oromoodha. Mana biraatti hoo banatan geemirra oolu. Naafxanyoota mana isaanii dhayitee yoo ilaalte akkamitti wanti Oromoo dhaatu Finfinnee keessa argama yookiin Addis Ababaan ta'ee nuti jedhanii irra marii godhan. Jarri ijaara qabdi. Ijaara isaanii itti fufaa deemu malee as deebi'aa hin jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Jarri sun ijaara isaanii haalaan cimsatanii waliigaltee qabaatu irratti Tap tap wara.